إن لله عبادا فطنا طلقوا طلقوا الدنيا الدنيا. وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست للحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا فيها صالح الأعمال سبلا جد. ماني إن لله رب كوني عبادا فطنا دربوتا كاروس كواجي كارو بيتاني كارو جتشون غباز فان كيسان كان غباز دربو غباز تكواجي Jabaa jechuudha fi أمان ما كيسان bilchaataa كان مرزي gobazii jechuudha. Qaroo jechuun غباز qaroodha. جتشون Gobazii كارو Nama جتشون shaatara نما qaroo. كليفر تكا shaaxara. أكلا Okay. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن الدنيا نما تنما يساني عادة كنني في طلاق يسير كنني في فتنة يسير سوداء نظروا فيها فلما علموا أنها ليست للحي وطنا كلا لاني واقتبرتني إنما الفنو ما تنقب درجة جنان جعلوها لجة أكما بيتا لوغان بحري توكو بيتا كاكن لجة لجة بحري تلفتني واتخذوا فيها صالح الأعمال سفنا أمال دا ستك فلتني صلاتني صومنا سنة صومني صلاة سنة تك صلاتني كانوا مال الدنيا قبا ديمانية أكا تيمبان خرمان باني تلفتني بيتا ماني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إنان أكو منام بحري كي جروكا بشان ست جيغاني أمو اللي تسيتو ورف تلت عام سنور عام جتة عام ستكا آمنت ربي آمنت جنان توكلي قباتي جنان أكو منام أوبولو كي جرو أوبولو ترى بسان كي بون دنداني أمو اللي تسيتو قم سنينين باتا وجا الذين قالوا Illitti ثم jechuun استقاموا جد illitti استقامة jechuudha. قبات Illittu إيه gubbaa deemtee اللي baataa. dhimmu keessa hin buutu gubbaa deemtee gamsuniin baataa Rabbiin addunyaan sababa tuni si akka ta'uratti luugama bisaanii sababni suni tokko marruun qabati. maali Sababni bisaan haqeerruu sun qaburratti ni jeekan dagaa. mm, bisaan sunini sin rakkisan jechuu yaani duraan lixxisitee gadi hin rakkattu dudduub suniin baatee ati kan rabbiitiin baati siinuu atu achiin baate rabbiin subhaanahu azza wa jalla gafuur rahiim isumana harisa ammoo lixxii sun calla ofirra sodaadhii lixxisiitiin akkatini kufri seentee akkati waan baay'ee tokko seentee akkati waan baay'ee tokko hojjettu warra qaroote sun ta'a jee ufiillee ufii dhaame isanillee isanii dhaama warra qaroote sun rabbiin isan tulchina warra qaroote sun isaa ta'a jazaakumullahu Amiin. khairan assalaamu alaikum Waalaikum salaam. galatooma Qoy yoo namni nu dhaabbadhu mufatti gaafata si jiraate qaba qot dhaabbadhu abshiri sitti mufanne hoona illaa qotta Abu Abdallah. Abu Abdallah hay hadiisa isa hay baratti hay meedde hadiisa boorana keessa baratte boronuma keessa barade boronuma keessa dhaladhe afaan boronuma kamiin keessa baratte guddadhe hadiisa kana afaan kamiin baratte tafsira afaanum keen kan boronaatiin baradhe sheekotii ni jirti afaan boronaatiin baradhe hay sheekotii fula kee ni jirtu dhiifama naa godhe waan na dhagaame haasa'uun barbaadan ani keessa qabuun fadhu dhiifama naa godhe. sheekotii garkeenna hedduu jira takkaanii lamaaniti sheekotii hedduu jira ka boranaa maani yoo booranii Itoophiyaa kumeni maani ka Oromiyaa kee jiru sheekonni ittiin guddanne meebi garuu garkeen nama sheekonni gurguddoon garum keena jirti akkami isaanuu beenni biraatu dhufe nurra barata akka sheekotii ta'e gurguddoon nama jirti alhamdulillah akka sheek Abdullahi Walli Cafaa nama jirti Miidiyaan fayyadaman kanaaf wallaallalaan dhiifama. miidiyaa miidiyaatti fayyadamani miidiyaa gaarrolee hedduun isaanii garuu yeroo hedduu garkeenna maaliif miidiyaatti hin fayyadamne jennaan isaanii boorana hin beektu ana kana ka boorana namni beeku hedduun iti gaaf duraan ture nami ana boorana beeku hin jiru maaliif afaanum Swahilii yookaan Ingilifa tanumaan fayyadamna afaan Ingilifa akkuma gaarii dubbanna alhamdulillah afaanum Ingilifaatiif fayyadamna afaanum Swahiliitiif fayyadamna nami keenyin ka Kenya hedduun isaanii Swahili amma isiyoollee hojjeteef jecha khutba baasinaan jedhani afaan Oromootiin hin baasu afaanum Swahilii dubbadha Swahiluma dubbanne obbaafanna namni hin dhageenye hin jiru namni hundinuu numa beeka kanaafuu sheekotii boorana hin jirtuuf miidiyaatti fayyadamtuun tunini sababa afaan nu dubbannuyyuu Swahilii ta'anii garuu yoo ammoo barannee teteene sheekotteen jalte teenne kitaaba quraana barattee Riyaadu Saalihiin Buluugul Maraam Muwatta Imaam Maalik maani kitaaba hunduma ka barattu cufa afaan kennan baranna gaafa xiqqootu afaanuma barattee tafsiira afaanumaan barattee afaanum kennan barattee bira deemta amma oromeessine garuu amma xiqqisho tokko oromeessine
Kala Oromoo afaan Oromootti deebi'aa jirtan. Amma ani Oromeessa amma waggaa kudhan wajjin teeffanne amma waggaa kudhan na qunnamsiisitee wajjin qunnamnee hin jirra. Maali akka loqoot keenya kan Boronaatiin waan nu jennu gan kudhan waliin qubannee warra Oromoo kan gan kudhan waliin qubannee jennu. Garuu isaan maal Wajjin turre jettan jechuudha. Wajjin turre jenna. waggaa kudhan wajjin turre nu qunnamsiisee wajjin gan kudhan turre jettan isaa kana Wajjin wal ga'ee waggaa kudhan wajjin geenye waggaa wajjin geenne. So Ganna kudhan akkana. wajjin. Garum kenna baradhanna afaan keen maani lafteen maqaan sirichoo laf sirichoo dhaqee dhufa waasoo boorana jala dhagete hundi waasoo boorana sirichoo laf sirichoo jedhani sirichooni lafa dhugaanii warri ilmi qabe hedduun keessa ba'e waan miskiina qabu Abdalla kanaaniti warra ilmi qabu achuma gabbaa maali yoo ati ilaalte warra sirichoo jedhe sirichoo woodi jechuun warra sheekootii gurguddoon hedduun sirichoo dhufti yoo ati ilaalte. Sheekh Ibrahim Ajguyyoo faa salaatii jirootuu qafaa hedduu sheekotii achi kana kan dhuftu kan Madiina yaatee barattee gar bira yaatee baratee eenyu baratee gaddachaatee nama barsiisitu hedduun hin jirti. So afaan kennan baradhe. Bareeda hayyee galata. Galatu Abu Abdallaa kiyya Rabbi sirraa jaalatu dhaamsa bareeda nu dhaamte. Abu Abdallah naaf ergi okay shi'irii kana naaf ergi. Ni barreessu qaba. Yaa WhatsApp mana ergi WhatsApp mana ergi. Inshallah. Maani si rekoodii godhee si ergamoo? Yaa yoo dandeesses riikardii gootes taasifees. Narra geessitu. Affazeettiin nashidaa keessa naqaa. Dubbiin tana. Awwa tanaan tabiraatiin jira taaniin sii kennu qabu. Tunis bareeddu. Taaniin sii barreessattu jira dhiisne. Laanuma. Taatiyaa. Inshallah. Hayyee. Garuu si rekoodii si erga inshallah. Afaan Arabaatii fi afaan Oromootiin hiikee inshallah. Jazakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullah. Yoo wanni nu jennee sammuu fattan jiraate bira nu deema. Yoo amni nu jenne jiraate garkeenna gar sheexanaati dhufte rabbiif rasuulan irra qulqulla namni balleessite nuun jedhe illeni ana balleesse jedhee rifiutingii ufiin dhufee abboo balleessee baradhee gad dhufee waliin balleessine ana balleesse jedhee saniima inshallah jazakumullahu khairan assalaamu alaikum. Jazakallah Abdallah. Dugalatu. Dugalatu. Hayyee. Kulle. Oye, mul'ata. Mul'ata kana na gube gala. Anuma Mul'ata. Abu Abdallah qofaatu wannan seeni anis ustaadaati ijoolleen tiyya dhufte. Af kabajama jaalle. Ramush. Jiraadhaayi. Abshir. Jaalle sibiin bilbila. Marhaba taati ramee xiyya. Awara rabbi mana kulle islaamii seekam alhadan. Kulle arrasa jimmata deebisuu deemtaa? Garuu isanii hime ramushaan takka ramushaa jabdu jaaladha inni deeme amma man jedhu dhiisi. Inni bira deeme amma biqar duraan ani ustaadan inni isanti kijibee sanin jechuu fedhe isaallee ni maa himaati ani ustaadaa miti ani maskiinuma takka yeroo tana akka hormaata banne waliin taphanne moo sheekoti beektaa waa in tattabattu akkasiin siriyaasit jirti akkasii. Ani sanin taphannee kokkofallee jennee. Sirri. Akkana gaarii. Hayyee. Salaamu alaikum. Hayyee gaarii. Waalaikum salaam. Muniraaye. Yaa rabbi. Tisnuma. Munira. Mara riba kate. Diba ka nakagana ko? Ya bodo foka nanga jaba kana nakabeno. Biya gutura.